Olmaan waaqa kun dagatamuun nan dubbadha obsoon Arjummaan kee baay'ee raajiidha jaalalli kee hundaaf qixxeedha. Isaaniin waamanis maqaa Yesuusiin gonkumaa akka hin dubbanneef akka hin barsiisne isaaniin ajajani. Phexrosii fi Yohannis garuu deebisanii nuti yoo kan argineef kan dhageenye dubbachuurraa hin callisnu jedhan. Hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 18 hanga 21. Olmaan waaqa kun dagatamuun nan dubbadha obsoon danda'u hin callisuus nan faarfadha ifatti ba'u hundoo baruu jaalalasaa nan dhowwina nan dubbadha gaarummasaa. Olmaan waaqa kun dagatamuun nan dubbadha obsoon danda'u Jesus nam farfadha ifatti ba'u hundoo baruu jaalalasaa nan dhowwina nan dubbadha gaarummasaa. Qoomatti nu baatee dugda isaa reebamee dugdatti nu baatee laphee waraanamee haganan jedhamu olmaan nuuf oolee kanaaf hin callisu dhugaan ba'a malee. Olmaan waaqa kun dagatamuun nan dubbadha obsoon danda'u hin callisuus nan faarfadha ifatti ba'u hundoo baruu jaalalasaa nan dhowwina nan dubbadha gaarummasaa. Dhiiga isaa nuuf laatee osoo fedhee bootoo foon isaa nuuf laatee osoo fi beela'uu arjaadha gooftaan koo jaalalli isaa guddaa waa'een isaa yeroo ka'u kanaaf gammada. Olmaan waaqa kun dagatamuun nan dubbadha obsoon danda'u hin callisuus nan faarfadha ifatti ba'u hundoo baruu jaalalasaa nan dhowwina nan dubbadha gaarummasaa. An kana lallabu afaan koo saaqamee Yesus Kristos isa fannifamee maqaa isaa jajachuutti baay'ee dhipheeffamna garuu jaalala isaa kana caalaa taana. Olmaan waaqa kun dagatamuun nan dubbadha obsoon danda'u hin callisuus nan faarfadha ifatti ba'u hundoo baruu jaalalasaa nan dhowwina nan dubbadha gaarummasaa. Sodaa tokko hin qabnu ifatti baanerra olmaa isaa dubbachuu kutanne kaanerra lapheen keenyis miigee jaalala isaatiin maal goone jallisnaa ni faarfannaa nuni. Olmaan waaqa kun dagatamuun nan dubbadha obsoon danda'u hin callisuus nan faarfadha ifatti ba'u hundoo baruu jaalalasaa nan dhowwina
Maqaa Abbaa, Maqaa Ilmaa, Maqaa Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokkoo. Amiin. Arjummaa fi araarri isaa bara baraan waan ta'eef Waaqayyoon galateeffadhaa. Faarsaa 106 lakkoofsa 1.
baata dammaa bitaadhaan buusu milaata namaa kan nutti jeeqee nurraa hunkaasi karaa sagaarii nu agarsiise. Dubara ke sabda